waraanni liyyuu hayliin Oromiyaadhaa kan janiin ka haadha Oromoodhaa boochisaadhaa ture ka qe'ee Oromoodhaa keessa deemee qotee bulaa Oromoo irratti mana gubaadhaa ture durriyyeen Abiyyi Ahmad Oromoodhaan cabsuudhaaf jaare walakkaan takka karaa Tigraay ol kuttee jirti. Arra Affaar keessatti osoo Tigraay ol se'in qawwee irraa hiikanii irra hedduun isaanii maasii booji'amanii jiran. Affaar keessa goolseen jarri afaan gabbu'eeti simatee qawwee irraa hiikee kaan fixee kaan booji'ee kashifii takkatti ol deebaniif duuba dhageeffadhaa guyyaa irraati beekadhaa warra dheengadda fe'amee Oromiyaa fi kibbarraa ol kutee Tigreen afaan gabbaateeti as tiree nuti gadiinee simannaa jettee Affaar keessatti simannaa bireedaa godhanii fi meeshaa abiyyittiidhees irraa hiikanii kaanis garaa dachii galchanii kaanis guguysanii biraa ol deebi'an. Kanaasuu hidhetii miti. Isaas boojamuun aadaa waraana Itoophiyaadhaati. Yoo humni kudhan dhaqe humni sagal ni boojamaa humni tokko baqatee deebi'aa kun aadaa waraana Itoophiyaati amma kana booda. Aadaa waraana Mohamed. Yoo humni kudhan dhaqe humni sagal ni boojamaa humni tokkichaan kophee firraa facaasee miila duwwaa Oriyaadhaa Abiyyi deebi'ee hunoonu areenii kam taanaa jedhanii sanbira kutaa. Wanni akkeessaa wanni Oromoodhaa faayidaa qabaataniin dubbachuu barbaade dhageeffadhaa. Warreen kalee qa'ee keessa deemee isin boochisaadhaa ture karaa Tigraay ol ergameeti achi dhukkee itti kaasu jiran. Jaan tokko boojuudha. Dirreen Oromiyaadhaa amma almost qulla. Oromiyaa gubbaa liyyuu hayliin Abiyyiis jaan tokko kuttee jirti. Tuun lubbuun qeensa galtee jirti. Abiyyoom ol ergaa kana ibidda kana. Yoom ol ergaa eessumaa waraana fisseennee lubbuun qeensa galtee jirti. Warraa fees. Amma gaa kan woboon keessa guluftu. Amma woboo kan keessa guluftan. Kan keessa oriitan. Qeyroo fi qarreen bakka jirtanii kan hidda jalaa cirtan yeroon isaa ammaan tana yeroon geessee jirti amma hangammaa tasgabbooyne amata lamaaf tasgabbooyne teenyee eegu jira. Diinni keenya ol seene gubbaadhaayis qe'ee teenya keessaa diina keenya kan nafxanyaan leenjiftee nu keessatti haadha Oromootiin boochisuudhaaf gadhiifte nu keessaa dubbiin ammaannaan ol godaansisan. Maal teessee eeyda qeyroo yeroon diina kee hidda jalaa cirtu yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa Oromiyaa keessa gulufu yeroon isaa ammaan tana waan hafe marroonfaan harkaan qaqqabuudha qaban. Warri fayyaa qaboo jiraate shabjanii harkeef kennuudha marroofa dhaqanii harkeef kennu bakka waraanni bilisummaa Oromoodhaa jiru barbaadanii nuti ol deemnee lafa Tigraay gubbatti durra isinitti dabalamneeti isin wajjin biyyaaf qabsooynaa kuni filmaata mircaa poolisiin Oromiyaatii fi liyyuu hayilii Oromiyaadhaa qabdu. Maaliif carraan keessan hin jiru? Hanga hafees wal duraa fi duuba malee Tigraayitti isin ergeeti akkuma warri Tigraay arraan tana liyyuu hayilii Oromiyaadhaa Affaar keessa godhe kana tanaa isin mudachuudhaaf ta'a. Yoo tana jalaa boo barbaaddan mircaan amma gaa filmaanni keessan maroo dabalamu waraana bilisummaa Oromootti dhaqu qawwee teessan tan oliin deemtanii Tigree sirraa fuutu waraana bilisummaa Oromootiif geessaa lolullee beekuu baattan warra ittiin loluu beekuu jira waraana bilisummaa Oromootiif geessaa. Amma nuti hara isin garsiifna hara isitti himna malee waan isinii irra gaariidhaati isinitti himutti jirra malee akka isinii irra wayyaadhaati isiniif akeekuutti jirra malee kun olola yookaanis politikaa dalagaadhaan jiru. Akki irra isinii wayyaadhaa faraqaan teessan ga'u jirti kan karaa Tigraay Abiyyisee ergu. Faraqaan teessan geessee jirti. Warri isin dura kute dhumee jira TV Tigraay gubbaan laala boruu hiftaan warra isin dura kute Tigraay arra lola real war viidiyoo waraabaadhaati akkatti jala fiigii waraanni Abiyyi akka dura fiiga akka jala fiigan qawwee mataa gubbaatumaadha akka jala fiigan gartanii waasan sheer godheen jiran yellaala torbaa kute maaliin je waraanni
بيتك يو تكبقت شو إيجله ولينو بقت مورالي دابتي لولون هنقب الرجنا ما نقول لفاها ونين درارك ورانا أبي ككت تجري دور فيق مليشة أكك أوي فجأة ميلان مليشة تجري دور فيق سيجله خنان أرك carraan keessan poolisiin oromiyaadhaa warri oromiyaa keessatti haftan teessanis faraqaan dhufaadhaa jirtaa fuundeemtan abiy lafarraa isin fixeeti hanga maayitti aangoo gubbaa taa'ee gaafa dubbiin ammaatte haada bitatee biraa qaba haada fi rarraasu bitatee harkaa qaba ifi somina abiy ahmad haada fi rarraasu achii qaba biiroo keessa biiroo keessa Dabratsiyoon faan dhufanii finfinneetti arkurra marroon faan dhufanii finfinneetti ija kiyya kanaan arkurra caffeeraa misfaan finfinneetti galee ijaan arkurra haada miseensa bitateeti keeshatti hin deebi'uu gabboos ifi rarraasaa isin garuu hiyyeessi nyaattee garaan qabne hiyyeessi nyaatteen quufin teessee hanga faraqaan ta'e Irzaa'il karaa Tigraay kiraasi gad dhufu hanga Irzaa'il Tigraay siyaamu teessee eeggachuun qabdu teessee eeggachuun qabdu Irzaa'il walhoree karaa Tigraay kanatti lubbuu teessan guuruudhaaf lubbuu teessan isin keessaa guuruudhaaf karaa Tigraayitti walhoree taa'u jira Irzaa'il karaa Wallaggaa kanatti karaa Tuulamaa kanatti karaa Gujii Arsii keessatti walhoree taa'u jira isin eegu jira beekadhaa isiniifi Irzaa'il dilli kun lubbuu teessan guuruudhaa deema kanaafuu teessanii ifin eegina teessanii ifin laalina hanga guyyaan gahutti teessanii hin eeggatinaadha shabja'aatii Irzaa'il kana jalaa karaa itti bahuu dandeenyu yooni dhugaadhaa wajjin dhaabbanne dhugaan sun eenyu dhugaan sun waraana bilisummaa Oromoodhaati yoo Oromoo taatan dhugaan waraana bilisummaa Oromooti qawwee qabdan fuutanii dheeyxanii waraana bilisummaa Oromoo galtanii duraanu dogoggoraan asseenne amma jaalanus jibbinuus lubbuun teenya bahuu deemti Irzaa'il dhufee nu gubbaa dhaabbachaadhaa jira Irzaa'il Tigraay adda dhufuudhu asumatti Oromiyaadhaa kanatti harkeef kenninaa jenneeti dhufnee jaatiif kenna adda Irzaa'il Tigraay dhaqeen lubbuu nu keessaa fuudhu nuti kanuma Oromiyaa kanatti harkeef kenninaa akka wootan nu godhaadhaa ja'aadhaa waraana bilisummaa Oromoo biratti dhaqaa harka kenna sigale ta'abii kutee jira namni silaa amma durallee amanuu baattanii namni waraanuma Itoophiyaadhaa milishaa abaaraatii fi baarree arraan tana huccuu saaqatee Tigree dura akkasi fiigusan arke maal ja'a akkamitti wuli afaan kamiin dubbattame dardara gurguddaa kana huccuu ol saaqatee akka baqatu kana gulaalti maal beekti simple namni siyaasaa beeku namni istirateejii waraanaa beeku maal beeka abi cabee bakka abi kufee jira kana booda abdiin hin jirtu namni kun kutee maal irraa qabanna namni aanan jige hanga hafee ol qabat aanan jige hanga hafee ol qabat abi kutee jira nuti hoo wajjin kun namoo if dandamachiifnaa ja'aati yeroon if gaafattan yeroon saa ammaan tan Irzaa'il jechuun kan lubbuun nama keessaa fuudhu kaawoo murtiin kan rabbiiti Irzaa'il khagaafa guyyaan keegee dhufee hokkoodhaan lubbuu isa keessaa luqqaasu hokkoo dheertuudhaan isa keessa gakkaa'ee bakka jirtuu fuu lubbuu chii barbaadee isa keessaa luqqaasee kutaan Irzaa'il san maleekaadha maleekaa lubbuu fuutuu jechuudha Irzaa'il warri hin beekne warri kiristaanaa hin beektiniin Irzaa'il kana maal jettanii isin kiristaanni maal jettaniin Irzaa'il maal bu'aa keessatti afaan kiristaatti maal Irzaa'il mina barreessaa seedaa waa'ee duudhan beekne bunaa hawaasni kiyya namoota hin gallee fi jira jechuudha Irzaa'il maali afaan Amaaraatti afaan kiristaatti afaan Amaaraatti miti afaan mina barreessaa warri beektan warri kiristaanaa gaafa guyyaan keessan ga'e maleekicha qaalicha dhufee lubbuu isin keessaa fuudhu maqaa isin maal jettan namun jiru hin beeytanii Suraafeel okay
أما رفندي سرافيل الزايدي ملك الموتين كون كينيا كون بكا تيني فودو لا تاو كون ملك الموتين سرافيلي هي سمبو سرافيلي اوكي anyhow يرون سا أمانتنا بوليسين أوروميا دا إزرافيل خمالة بيتو يسرا بوليسين أوروميا دا تيسني هن إيجتنا أوبلينكي دفع داتي خراق أبدا خراق نقر دابدا نقاد أوجين دابدا حق أوجين دابدا سبخي سني فالمدا أول ديمتني لفنا مرت هن سلبتنا لفنا مرت هن تكيسنا كيرو في كرين رمودا يرون قبسو إيجلتن أمان بودن هفني روجيين تينيا تيفنان سيدا قبسو أوروميا خيستي تهودك أبدي خنبود كيرو في كرين أوروميا دا بكجرتني درين قلته وراني أبي دولاف سميني كته هنجي أفيس قبجر أبي رايان أبي أميجر هنجران بتناويجر اوكي مال ايغو جرا مال غدوق امنا مال ايغو جرا يرون افغافتن امانتن هايوني اورمود ابي خيسا يرون عاسا ولتي دتني ولقو قباتني قبسو بفهاريان موتما كان هيد جلافونو يرون سا امانتن نوتي دبين اكوانا مدرجي دبين تግራይ في دبين امارا نولال نوتي قبسون تيني قبسو اوروميا بلسوم سولاتي ملي قبسو لفا امارا بلسوم سوتيبت قبسو انستي امارا ديبس سولاتي متك لال اكن وتسمن الداقنا تاسوما هند الداقنا قبسون اورومودا قبسو اوروميا ولب اجاروداتي ملي قبسو رستي امارا ديبس سولاتي متي قبسو دقري لفا تግራይ كيستي وريغموداتي متي قبسو ኢትዮጵያ ቲሱዳቲ ሚቲ ኢትዮጵያ ብትነይሱ በር ካዮን ተኛ በር ኢትዮጵያ ብትኖይቴ ጉበቲ ኦሮሚያን ኢጃረምቲ ዮ ኢትዮጵያን ብትኖይቴ ኢትዮጵያን በር ኦሮሞ ረጃረምቲ ለፈ ኦሮሞ ረጃረምቲ ከረበይቱ ብትነይሱ ለፍርማኒ ኢትዮጵያ አጀፍኔቲ አዋለ ኢትዮጵያ ጉበቲ ኦሮሚያ ጃር ከናፉ يرون إسا أمانتن يرون كيرو في قرن بيجي خيسا ليتني هم نبي خيسا جرتت دبلمتن إريتاتني دقليتاتني يرون سا أمانتن وراني بسم أورموداك أوه تكجلا نمني خد انجرات شروع أمانتن نمني خدن توكو ريغم توكو خاسا أوه دين الرا هي كتشادا أوه تكان guyatti khudan hiiteeti nama khudan hirichiisaadha kan deemu qabdu ammaantan dargaggeessi Oromoodha qabsotti dabalamee Oromiyaa keessa bannamni ilmi namaa barni hinaafa namni hiriyaa isaatiif hinaafni nama hay namni hiriyaa teenya joollee qeeroon Tigraay ummata miliyeena jaha gaafa nafxanyaa dhukkeetti kaasanii harka duwwaa kophee malee ariyan qeeroon Oromoodha dargaggeessi Oromoodha waay maaliif jirtan hinaaftanii maaltu dhagama maaltu dhayxanii wobotti dabalamurraa isin qaba meenatti ba jariba kundu guutee jira kutaa Oromiyaadha guutuu keessa walganii jiran akka obbidoo jettu kanaa miti kutaa Oromiyaa hunda keessa والجهني جرا أنشفير مسجافان أمت خدا أفريتي وبول ورخوت تقول يعني جافان أمت خدا أفريتين بكمرون أمجرو جيران ورنا بين شفيركم تفاني ناسو شفير مالجا نو شفير أكجوتر لولي شفير أنا دائماتين بكمرون خنا دك سيجلا إيه نو مكت أسر راخي هاسومت نو أسر راخي مكت يومت إيه حتى سبوكيتين مئة سبوك على جر سيله حتى في مئة كبسو سبوكيتين أكجار تبيعه إيه so كيرون أرومودا ونمان جرا خنات الدبلة مرة اسم دانجسا تكلين هنجرت دكالا إت دبلة ما دكا لينجي فودا بكير تنتي جروب الأول جرا واللينجسا تكاندو كماندو جندخيسك أرا
qawwee milishaa irraa fuudhaa akkatti dhawan akkatti ilaammatan biradhaa if qopheessaa lolli kun gaafa achirraa gad deebi'e it's gonna be too late. It's gonna be too late. Sile yo amman qopho inni garuu waan gad deebi'a arrabarra haatan gartanii ummata Tigraay waraana isaaniitti wajjin ummata guutuu ka ilola dubartii fi dhiirti kan wajjin dhaabbatan ummanni Oromoodha biyya keessatti bishaaniin jala deemaa nyaataan jala deemaa waraana bilisummaa Oromoodha hangas takka gargaaru qabdan wareega san kafalu qabdan waraana keessan yoo jabeeffachuu hin beekne yoo waraana keessan dabaaluu hin beekne yoo waraana keessan faarfattanii hamileetti godhuu hin beekne waraanni kun isiniif lola isin keessa jira gaafa isin keessa ban dura hiriirtanii duubaan hiriirtanii jarri kun onnee teenya ilmaan keenya nuuf lolaa jiran jettanii yoo hamilee ittiin goone yoom itti godhuudhaa jiraattan. So it is time. It is time. Za'ansa ammaan tana amma booda waan nu jabaachaa deemaa malee waan nu laaffataan garru yoo ammatti hin qophoofne yoo osoo nuti akkanumatti rafnu jarri kun kar tokko wal baasee gad deebi'e waan nu jabaataa malee waan nu laaffataan qabnu yeroo achi jarri wal nyaachuu jiru kana nuti Oromiyaa keessaa diina nyaannee baasuudha qabna. Oromiyaa keessaa diina keenya nyaannee baasuudha qabnaa jechuudha. Oppidoo nyaachuudha qabna. Abbootii garaa ganda keessaa nyaachuudha qabna. Balleessuu qabna. Gaafa abbootii garaa if keessaa baafte laal Tigreen ifii waliin basaastu. Ifii waliin himtu. Tigreen goobanaan qabdu. Qochumaa Oromoo keessa guute kana Tigree keessaan gartu. Wanni Abiy afaan wallaalee ummanni bakka takkaa eenyuutu eenyu ummataa nu dhawjee jecha keessaa beef maali? Waliin basaasan. Oppidiyoon qaban. Abbootii qochumaadha abbootii garaan qaban. Keenya Diimaan Goofaatu abbaa qochumaati. Galaasaa Dilboofaadhaatu abbaa garaati. Leencoo Lataafaatu abbaa garaati qochumaa. Umrii tanaan meeqaafeef jiraachuudhaaf. Isaan kanaatu Oromoo salphisee Oromoo tana xiqqeesse. Sigilee nuti abbaa garaadhaatu nu keessa heddummaata. Oromoon abbootii garaa tana if keessaa billeessuudha qabdi. Bilisoomuudhaaf abbootii garaa if keessaa billeessuun dirqama. Diina dura isaani kan if keessaa billeessuu qabdan. Diina keenya dura kan if keessaa billeessuu qabdan abbootii garaadhaa ta garaa xiqqaa qochumaa xiqqaa kana jettee saba guddaa kana gurgurattee salphifte. Warra kana kan if keessaa billeessuu qabdan. It is time now. Yeroon isaa ammaan tana. Amma yeroon isaa amma. Boruu miti. Tomorrow is going to be late. Qeyroo biyyaa, qarree biyyaa asirratti hojjedha. Dabaala lola kaabaa deemu harka teenyee harka dha'uudhaa miti. Arra ijoolleen durriyyeen Abiy Oromoodhaan salphisuudhaaf haadha Oromootiin boochisuudhaaf leenjifate sabeenitti ergaa jira. Tigraayitti ergaadhaa jira. Kun Oromoodhaaf furmaata alhamdulillahi rabbil aalamiin. Garuu teenyee alhamdulillaahidhaa miti hanga hafe kan if keessaa haa xoo'innu ammaan tana. Kanaan jedhaa yeroo gaarii qabaadhaa. Fayyaa ta'a. Oppidoo bolseetti laala oppidoo bolseetti namticha horii kanaa naan jedhan namtichuma horii kanaatu Abiy Ahmed ciisa dhorke. Abiy Ahmed viidiyoo caffeeraa mis laayiviidhaan silkii sarraa waraabuutu hirriiba dhorkaadhaa jira. Do you know that? Do you know that? Kana beektu garuu warri qaalichi gowwaan kun qaalichi maarreen kun mee anumaa fi Abiy Ahmed wal maddii haa hamtu gowwaan. Mee hamtu gowwaan. Abiy Ahmed nama ol kuree muka jala ciqqaabu. Mee laala ana caffeeraa misii fi Abiy wal maddii haa warreen nan deeggar warreen badhaadhiin itti ganda keessaa haa ta'u warreen bilchiginnaa badhaadhiin osoo itti hancufti isin keessaa dhumtee arrabni isin goggoge.
osoo waan ifin jiiftan hin qabne caffeen arraas booneeti haasa boonee maaliif dhaabbiin qaba kaayyoon qaba galiidhaan qaba booneeti haasa osooni badhaadhina biltsiginnaa maddamar jettaniitii hancufti sin keessaa dhumtee arrabni sin goggogee qaq jettanii haftan namni iftahee dubbatu yeroo hundaa'u akka xiyya kanatti boonee dubbata mataa ol qabatee mataa gadi qabata sheenaan qabu mataa ol qabatee dubbataa jechuudha namni ifirraa abdii qabu keere nama ajjeefne saba hin ganne garaa jala gortee uummata hin xiqqeessine ifin xiqqeessine yeroo hunda mataa ol qabatee boontee dubbata fakkeenya gaariin ta caffee raamis qabsaa'ota dhugaatiif fakkeenya gaarii yoo keessan caffee raamis kaa nama garaa jala gorre yeroo hundaa always saayibboonni kiyya warri diaasporaa hojjetamu turre irreedduun bitamanii galan irreedduu isaanii qochubaadhaaf wada gali warri matarree galee hulaa taayee gubaa dhaabbatu kuni irreedduu warra ala kanaa duraan qabsaawaa seenee wajjin haasawaadhaa ture oromoodhaaf laalaa qaban jennee akkasii yeroo gaarii qabadhaan isin jaa na hordofuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinuu yeroo gaarii qabadhaa.